Waraabni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa Onaan Filloo keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Harri caamsaa 20 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n galmeesse isinitti himna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa Aanaan Filloo ganda Dullaa keessatti caamsaa 19 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen milkaa'ina argachuu hoogganni WBO zoonichaa beeksisaniiru. Gabaasni WBO zoonii lixaa irraa bahe akka agarsiisutti loltoonni mootummaa maqaa duula filadhaa jedhuun uummata nagaa hiraarsaa jiran irratti tarkaanfiin kun fudhatamuun isaa ifoomeera. Haal kanaan tarkaanfii kana keessatti loltoonni PP3 battalatti kan du'an yommuu ta'u, gariin isaanii immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamaniiru. Gariin ishee immoo baqachuun gara magaalaa Muggiitti of duuba deebi'uun mirkanaa'eera. Gama meeshaalee waraanaan qawwee AK-3 hidhannoo guutuu waliin akkasumas dookumantiiwwan adda addaa dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo akka jedhanitti tarkaanfiin loltoota PP irratti fudhatame kun humnoota mootummaa irratti dhiibbaa guddaa uumuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo waan jabeessuuf gara fuulduraattis jabaatee tarkaanfii gurguddaan moonaa diinaa irratti itti fufee akka fudhatamu dubbataniiru. Jiraattonni naannolee lixa Oromiyaa keessaa godina Qeellam Wallaggaa Aanaan Filloo fi naannolee ollaa isaanii jiraatan yeroo dheeraaf humnoota mootummaan hiraarfamaa waan turaniif injifannoo argame kana gammachuun simatanii hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti waan dandeenyuun WBO cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Injifannoon uummata Oromoof.